Kawana tijaalateen keessa baasanii yoo si jaalachi baatan kana keessa hin baasa. Maal narraa beekta wajjin qabaa kala intalaa wajjin niin qaba maal ta'e kanarra. Amma kana hundarra intala dhiiftee yoo karaa mana keetii deebitee bultii ta'e tolfattee hoo. Hindiisu maal si naqe intala sana naa wajji waa'ee jaalala qabu na gargee. Akkamitti nagariin. Tana fakkattu Fatiyaan keenya galtee tana jalloo duraan ganta keessa dhadhaabattu qaadiyam jala dhadhaabadhu qa maqaa kee balleessi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya har'a waan ajaa'ibaatiin isin dhiyaanne waa'ee gartee Baarii fi Fatiyaadha. Dhingata haadha mana kiyyaatiin dhiifama gaafadha jee dhufee Fatiyaa bira dhiifama sana guu gaafatu Fatiyaan diddee garuu qa amma duraas walitti fayyifnenneeti telefoona tara takka lama sadii irratti reetiin telefoona jalaa kaasu didee mee amma telefoona gaamee itti reetiin akkana jalaa kaasu ijibbaadha yoo ni jalaa kaasudha hojii haasofneeti eegaa mee haati mana keetii eegaa amma takka sana obsa si dhabdee kagartee harkas darbitee alatti illee kasitee bitu taate atummaan obsa qabaadhu takkaffaas dhuftee lammaffaas itti dhufi sadaffallee itti dhufi afuraffaallee itti dhufi haadha mana keetiiti atummaa irra jiraadhu gorfadhu isii tana akka gartee walitti deebitan nutis feenaa yaaboo rabbii isin haa qajeelchu rabbii walii isin haa galchu yoo isin didallee irra laalini eegaa atummaan baar irra jiraadhu ati nama dhiiraati obsa irra qabaadhu isii wajjin waliin qixxaatanii isiilleen harkas darbitee yoo kagartee alatti illee akkasitti taate waan gartee duraan irratti turtanillee yaaboo rabbii irraa si haa dhorku atilleen gaa waan takka takka garuu ittuma jirtaa atis dheeytee isii tana gartee har'aata gartee bubbuttee gaadaftee dhiifama isin naa godhu baatte gaddeebeetiin gaadilli fuudhaa jechuun yoo si keessa jiraate malee tara takkaa fi lamatti deebi'i isin jedhan garuu ati wanni san si keessa numa jirti summii taates si keessa jirti summii tana baafadhu intala tana jalaa gali intala tana jalaa galtee dhiifama san kasirri gaawwatu taate mana kiyyaanillee gadi hin bootu illee gadi hin baatu yaa Fatiyaa taa'ee yooteen Fatiyaan tun numa ta'e sina fakkaate eegaa akkanumatti gubbaarra dibdeetumaatis an dhiifamaa si gaafachuu dhufee haati saadha mana kiyyaatti dhiifamaa jettee isin dhiifama san diduun san siif bareeddu jeetii yaada garuu maaliif gaddeebitee qaajillee walitti deebuuf maaliif waan amma duraas eega dura manaa baatees waan man gartee makiinaa keessa hojii jiraachuu jirtus nuti takka lama sadii jenneeti harkaa qabna hojiin jiraachuu jirtu yoo intala tana dhiiftee haadha mana keetii haadha ilmaan keetii tahaa laalee hojii yoo jiraatte jaalalti gaa asirraa hin baane eegantalte jechuun gaa mataa jechuun waa hunda jechuun mataa kan hunda si dabalatee si dhamaaftee alatti si baaftee makiinaa keessa galchite gaa ililliidha suniifuu gaa yoo mee Fatii mata dhiifama gaafadhuuti Fatiyaan tun takka lama sadii irratti deebii dhiifama gaafadhu ililli tanas numaan fuudhaa naadhii isii jiin firaa gaa mataan isii tanaa jechuudha tuqamee jiin tuqamtee jirta duraan naguma qabda beeta eega gartee tuqataa waan jantakkaan si tuute ililliin yaatis rakkinumarra jirtaa Fatiyaa asirteetuma jirtee jechuun yoo dhiifama naa godhu baatte alatti hin beeyetuma kaa halaas michii wajjin olii gad deema jetteeti kaa fataa gartee uummanni iyyuu san gartee walleessanii jirta aboo waan kana firraa dhiisi wanni kuni bareedaa miti hiilli hojii makiinaa keessa galuun gurra siin taatu ol deebii tara takka lamarra haadha mana keetii dhiifama gaafadhu namni Fatiyaa sii gahu hin jiru Fatiyaa hojii jiraadhu siin jenna mee asumaanuu kaa telefoona san gartee itti dheetiin baarsifaan kun akka regalaa fuudhu laala yoo gartee regalaa fuudhee inshallah gaa mee itti dheetiin jira yaa rabbi regalaa kaasigaa ittiin dha'u jira tara meeqa amma duraas akkamitti regalaan kaasu tarmaacha gaa wal qunnamuu dadhabnee jechuun Fatiyaa isaas walitti taraasuu dhabu jira akkanuma gaa yeroo hundi regalaan kaasu mee har'a rabbi regalaa kaasisu mee adda haaleen mee kun ammas gaa daawwattoota jeetti deebise mee rabbi regalaa qabsiisu inshallah awa kaase hello assalamu alaikum Waalaikum salam. abo baar se yaar yaa wakam nagaa Yo. abo maalu si tarota bazaq yargala Hello ma cha donin da ga ma je. yaa botara meeqaan amma duraas kaa jechuun sidhee nagalaa kaasuu diddee har'a jechuun alhamdulillah nagalaa kaaftee uyi Maal godhu na do. yaa wateetumaa fi tawarra keetii Fatiyaa tanan kaa isin jidduu fixuudhaaf isin sidhee
wallahi isinittuu laafita jedhin ka telefoonallee tara meeqa tara takka lama sadiirra sedhee ati sigala kaasuu jettee garuu waan takka taniin siidhaamuu qabaa. Maal naadhaan tokko jira. Yaaboo haadha ilmaan keetiiti jaarsiteeti namni gartee isinirra walitti aanu hin jiru. Yaawoo namni isinirra walitti aanu hin jiruuti fatiyaa tanaaf mee obsi ayyee. Waan dhaggeeffatu qaba. Ayyee. Fatiyaan haadha ilmaan kiyyaa ta'uu ati natti himtu takka. Beekama. Haadha mana kiyyaa ta'uu ati natti himtu lama. Ayyee. Obsii fi maal godhii obsii ati immoo obsi naan jettu maali jira maaliin obsa fakkeenyaa. Ayyee. Bultii jechuun akka ilmi namaa seeneen beeku. Bultii ati qabaradaadhaan yoo laakamtees laaqee amma wanni obsii fi adalmaan keetii fi adamana keetii obsii fi kanaasoo fi maaltu jira maali. Mee anis wanni hin jeefe dhaggeeffadhu isaa namni kun beektaa walitti waa dhaammachuu bareeda jechuun siin jee deengaddalee itti dheettee jechuun ka dhiifama gartee fatiyaa gaafatteerta sunumaafuu eegartee numaa achittuu haaloo dheetan taate dhiifama san takka lamarra itti deebii obsiif taniin sin jittoon obsii fi taniin sin jittoonuma. Kanaatiin adinaan himtu kana waan biraa yoo naa himtu qabaatte waa'ee dhiifama kiyyaa sin naquu sin galchu ati deem dhiifama gaafadhu naan jetteen akkumaan dhiifama jee isitti akusanuu ka dubbii tana booda ati ilmaan kee keessa ta'a ilmaan kiyyarraa akkaan gabboo kana godhe ati maal na dawwaltee dhiifama dhaqii takkarra lama sadi gaafadhu naan jetta. Maaliif akkuma gartee amma haadha ilmaa keetii wajjinis jiraattuun fedhaa jechuun ka wal dhabdanii baatanii dhiifama niin gaafadheettee dheeyte. Nama maqaan harratti jiru nama maqaan harratti jiru bar. Lakkee booy. Maqaa akkamittiin sarrabsa. Maal na dawwaltee ma dhiifama gaafadhu fi kan naan jetta. Ati intala lageeffadhu mee? Nagee mana kiyyaa naa gocha. Ati intala tana jalaa oofte dhiifamni kee jechuun dhiifamni kee ni ni jira. Intala tana jalaa maal hafnee eegu? Intala tana jalaa maal hafnee ati? Intala dandaateetiif deeytee ifiif deeytee daldala qorattee dubbii kanaa uumte. Fiifi intaltinuu bultii dhiyeetiifuu waan kanaa soytanii. Waan ati keesseertu kaa waan ati jaalalaan hojii qabdu yan keessaa baase loonuyi. Ka waan ati jaalatteen keessaa baaseni. Yoo si jaalachi baatan kana keessaa hin baasa. Maal narraa beeta wajjin qabaa kalaas. Intalaa wajjin niin qaba maal feeta narraa. Amma kana hundarra intala dhiiftee yoo karaa mana keetii deebitee bultii ta'e tolfattee hoo. Hindiisu maal si naqe. Intala sana naa hojii waa'ee jaalala qabu na gartee. Akkamittiin nagariin. Harkumaleedhaan siima. Tokko dhuftee nan gaafatin baar wanni kanaa kun akkanaa bultii ta'eeti gaarii miti gaddaaffadhu maadhaan hin jiini miti yoorraa viidiyoo waraabbattee qilleensarra gadhiif. Maal dhuftee gaafatin obboleessa keeteeni. Maaliif mana kee fiddaati michoota duraan jaalojii qabdanii maa mana kee fiddaati. Fatiyaarra fuudhuuf fiddeen. Wiliin fida sinaqa. Nana qubaatus maa fiddaan jeebar maa fiddareeti. Akka fatiyaaratti hin fuuneen barbaadanillee. Akka ati fatiyaaratti hin fuuneen barbaadu. Jaartii teetti walitti deebitee dhiifama gartee deengatti sitti kanallee tara takka lamarratti deebii simaa fi warra keetiitu. Warra keetii deebii dhiifama kadhadhuu anis tarmaan siidhaamuu barbaada malee tabiraatii miti. Kanaaf naan himtu dhiifama fedhu niin gaafata baru niin dhiisa maaltu si galchata. Maaltu si galchee namni hoggaa namiitu seene wachuun wali nama fayyisuun fedhu. Yaaboo ati sobbeessa kiyya akkasiin fi fatiyaan adda baatanii fedhu akkasiin walitti fayyadanii fedha. Hello. Amma gamasii dadhabdee gama kiyya dhufte. Yaaboo dadhabu milakkii amma jechuun dheeyxee ati dhiifama gaafachuu tanaaf isin si jalaatitu kanaan harkee. Ayyee. Ana sirra wanni siidhaa dubbii kana borottiif kaanfachuu ta'e. Akkittiif kaanfachuu ta'e. Ayyee. Akkittiif kaanfachuu ta'e. Ayyee. Dubbii biyya kadirtiidhaan akka laakamtu godhe yoo laakamte fi sababa keetiin laakamte. Maaliif ati? Fiintaltinuu wal maxxanii waan kana daleeygan. Jalaafuu hin dandeessu ati intala jalaa? Ati yoo bultii biyyaalaa waan kana gootellee intala kana ammaan fedhu niin fuudhaa taate si galcha. Hayyee yoo fuute bultiin ta'aa ni batti. Hin fuuni jechuu hin jeenilleen. Bultiin ta'ee batti adii qabaa bultii ta'ee adii naa tolchee dura. Akkamitti? Tunfatee geessi fatii haara fuutaati. Hayyee. Fatii geessi tun. Barwaa'ee fatii geessiitii fi fatiyaan geessu ani filadhee miti yoo niin fuudha jee manan kaa'enne.
akkanumatti immoo isin naa biltanii bara amma isin akkaanan ilillii dirqiin fuudhu na godhu jirtan malee. Oromoo waan jette dhageessee waatu jira. Atis hoomaa jira mana keessan geeffatte malee waan biraatti miti. Intala mana keessaa dhaabbattee fatiyaan ilmoo akka tira dhalteetii irraa dhaluu fedhattee ati jechuun intala tana jala deddeemta. Namni meeqaa siyaasoo jira makiinaa keessatti hojii galu jira jedhanii. Makiinaa keessa baarii fi isiin jiranii jedhanii. Waan kana ofirraa dhiisi. Makiinaa keessa talaa hojii galeette maqaan biyyatanii fi sinarraan qabu. Amma maal narraa beeka kooti. Aboo ani waniin sirraa fedhu hin jiru. Fatiyaan akka waliif fayyituun fedha. Haadha ilmaan keetiitiin waliif fayyi. Haadha ilmaan keetiitiin waliif fayyinaan alhamdulillah waan takka sirraa fedhu. Alhamdulillah faradummaa beekin duraanii bulchii biyya. Yoo laakamtees kalaa keessii. Dhimma faraddu osoo hin ta'in dhaga'uu dhumee naas hin arrabsinii. Lakkee nama arrabsuunis bareedaa miti baar keenya kabajumaan gartee. Kabajumaan gartee akka gartee karaa fatiyaa deebituun fedha. Siifatee kan rabbi walitti haa fayyisu. Yaaboo dhiifamaa wajjin rabbi walitti haa fayyisu. Eegatti dheettee jechuun dhiifama sirattee isinis rabbi si haa ayyamsiisu. Andu'aamaan si godhaa waliif fayyaa. Aboo ani kun obboleessa keeti habibi kiyya akkanatti naas jechuun achiin dhiibimme. Ani wanni fatiyaa bira dhaabbeef si bira dhaabbuu dhise wanni fatiyaa bira dhaabbeef fatiyaan tun tumaashiti yaa obboleessa kiyyaami. Fatiyaa bira dhaabbachumaa qaba rakkoon qabu. La akka telefoona si dhiyeenna galaa kaasuu dhagaa tara meeqa yoon telefoona si kaase malee ati olloon manaa baate mana numaan dhaqaatin jirtu manaa baate makiinaa keessa jirta eessattiin si dhufa duba. Achi duraa fa'aa yootti malee achi booda immoo siddee telefoona jalaa kaasuu si dire jechuudha. Ana gaafattee dura baar wanni tanaa mijoon tun akkana itti wanni kun ni jira amaan jin. Taammaati siifatee akka waliin fayyadanii fira fatee haaratti an akkatti fuutu hin fedhu. Garuu lakkee akkuma dhiifama gaafattee waliin fayyadanii fira illee. Lakkee rakkanne akka walii dhiifama gaafatanii walii galtan illee numaan fedha akka obboleessa keessatti wallaahi. Ayyee intala jala deddeemuu dhiisu intala tanaa jechuun qalbii sidhaabeetis ganda keessa oomu jira. Shaaraa fi makiinaa hunda keessa dhaabu jira. Garuu taanaan fatiyaa birtee barbaaddee alatti deebitee michoo sangaltee niin fuudha gubii gadi fuuta badan. Boo eeggata na barbaadde hin fuutu. Ayyee intala tana hin fuudhattee hin deemin. Bultiin teessanii jecha batti. Anaa jecha baddu intala jecha batti. Ayyee dhalaa bakka beektii dhaabadhu haa tana fokkottuu fatiyaan keenya gartee tana jalloo duraan ganda keessa dhaabbattu haa deemu jala dhaabadhu haa maqaa kee balleessi maqaan kee jechuun eegaa daawwattoota keenya jechuun telefoona irra dhaamsi jira isii tana fokkottu jee tuquu tana hin fedhu gurbaanii waan ajaa'ibaati garuu ililliinis akka goote jirti yaa hin beekne immoo maaliif akkana jettee ganda kiyyatti hin tamaa fateetti hin tajeeti aarotus jira. Dhiifama isaanii wal gaafachuun oloonuu bareeda. Nuti illee irraa gammanna jeetii yaada. Baargaa jechuun intala tana dhiise jechuun aarsite jirti. Garuu intala tana dhiisu malee fatiyaalleen ammoo garuu immoo yoo nagee agartee barbaadu taatu nagee bultiisi fatiyaalleen eegammoo dhaqee gurbaan kun gartee baara. Fatiyaa dhiifama gaafate dhiifama gaafate fi gurbaa kana manatti hamsuudha turte har'a immoo isa kana gartee dhiifama godhuu diddee manaa baasuun ammoo intala tana wal barbaadanii way takkaawoo wal fuudhuuf takkaawoo badii biraa balleessuu fi fatiyaan kar tokkotti wallaahi kalata jirti fatiyaa tanarraa illee iftiisi sinjaa ammoo baar ati ammoo intala tana jecha dheeyitee dhiifama jechuun gubbaan gaafatanii dhuguma san hin gaafadhu takka lama sadii irratti deebii gaafadhuun sinjaa obboleessa kiyyaa akkasii yoo waliin fayyadanii irra bareedaadha. Haadha mana keessatti hin geessu tuni fokkottuun jinniin ani intala tanaan jibbaa intala tana ammoo niin fuudhattee naatti magaalaa tana keessatti waliin tolchinuun sin jee abaddaan waliin tolchinu. Intalti jalaa fagaattee fatiyaa hojii jiraachuun dirqama keeti. Intalti yoo bultiin ta'e baddillee nillee hin baltu bultiin gartee duraan bakka jirtu nillee hin baddu yoo xiqqishoo gartee shoorkoytallee intala tanaatu si shoorkoysiisa. Intala tana immoo jalaa galiiti karaa mana keeti karaa ilmaan keeti nagaan deebii jeetiin si dhaama. Daawwattoota hordoftoota keenya koomentii jalattillee na rabsoo osoo hin ta'in baarallee rabsoo osoo hin ta'in nama hundaa jechuun kabajumaan itti himaa jeetiin si yaada.
garuu ani waan biraatii miti waan san akka fatiyaa irratti hin fuune jechuufin jechuun san fatiyaa hime fatiyaan ture hedduu waan miskiina taateef bultii isaanii diiguuf miti baaris jalatti itti himaadha takka lama sadii irra jaha itti deebi'ee egaa hayyama gaafatee jechuun dhiifama gaafatee mana isaatti akka deebuun dhaamaa fi isinis gaa akkasuma dhaamaa fi isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.